jechuun ganda sanii sagammaa namitti na nyaachuun akkaati akka ganda sanii gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya nagaan kenna qilleensarraan isin haa ga'u isin jecha osoo amantii fi kutaa hin jenne ijoollee Oromoo marti keessanuu hadha oduu baay'ee takka nama gaddisiisus garas nama nyaatu wallahi dhugaadha. Kanaafuu mee kuulanii salaama isin haa gaafattu akkasumatti itti isiniif fufa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya qaqqaalii kan nagaa keessan fayyaa irraa jirtan jajjaba isin qabsanii fayyaa nu qabdanii nageessanii qabna fayyaa isinii qabna alhamdulillah irra oduu addaa takka waan takka qabattee dhufte Roozaan moonni sangaa maali jechuun keessan oolamu hanga xumuraa yoo nu faana turtan waan bartan tahaa ijoollee takka waan nama gaddisiisaa takka waan oduu gaddaa takka qabannee dhufne nu faana turaa hanga xumuraatti isin jenna isin jaalannaa isin kabajna qophiin keenya akkuma itti fufee jira. Akkasii hordoftoota keenya kunoo ijoolleen takka nama lama ijoollee Arsiiti. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota keenya ijoolleen tuni magaalaa Jordan keessatti argamti obboleeyyanii ijoollee Arsiiti. Sagalee na ta'a jettee tini mijattiin tuni lakkoofsa ani gadhiisan irratti harkattee tini jirti. Ammallee maqaan isii akka ebalu taatee na himteetti kunoo imoon anaa keessatti waan qabatama qabu suuraa isaanii na erganii jiranii hedduu rakkinna keessatti nyaannee hin dhuun rabbumaa jedha yoo Oromoo na baasaa akkuma taatan taata bakka san keessaa na baasaa du'uuf hin jira du'uuf hin deemaa lubbuun wanni ta'uu jirti halkanii guyyaan uleedha yoo waa jedhu waan hundaan atumti lubbuun na keessaa bahu geetti na iyyadhatte Oromoo kunoo akkuma dhageettanii biyya isiillee hin dhageettanii ammallee sagalee isiillee waan dhageessisaa.
kanaafuu wanti nuti jenni hin jirru kana caala amaana rabbi isinitti haa ta'u. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viidiyoo dhoysinaa waraabinaa ergi jedhanii wakati isaa viidiyoo waraabdeetiin waa'ee sanguutuu ergi taate isin bira keessa isin goona fuulanii biratti illee obsaa biratti illee akkasii dirqama baasuu qabdanii amma TikTok irratti illee isinii gadhiifna isinin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amaana isinitti haa ta'u ofirratti fudhadhaa.